daandii jireenyaa yeroo yerootti kan isin dhiyaatu barsiisa sagalee waaqayyoo. Akkam jirtu nagaa waaqayyoo gooftaa keenya Kiristoos isiniif baay'atu kun hukuuf kumalaadha. Guyyaa har'aatti immoo sagalee waaqayyoo keessaatii waa'ee abjuuf mul'ata waaqayyoo nama keessa kaa'u ilaalla. Inni kunis sagalee waaqayyoo keessaa yeroo laallu abjuuf mul'ata waaqayyoo nama keessa kaa'ee namni dagachuu hin danda'a. Waaqayyo garuu yeroo kamiyyuu hin dagatu. Yeroo isaa fi haala isaa hundumaa sirreessee waaqayyo yeroo isaatti raawwata. Isa kana sagalee waaqayyo keessaa walii wajjiniin ilaallaa nu wajjiniin tura. Haleluuyaa, maqaan waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Abjuu fi mul'ata kee hin dagatin, waaqayyoo hin dagatu. Ameen. Abjuu fi mul'ata waaqayyoo siif kenne hin dagatin, waaqayyoo hin dagatu. Haleluuyaa. Gooftaan wanta abdachiise raawwachuuf hin seesu jedha macaafa qulqulluu keessatti sagaleen waaqayyoo Phexros lammataa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irratti waaqayyoo wanta abdachiise abdii kenne mul'ataan abjuudhaan abdii inni sii kenne abdii kenne sana raawwachuudhaatiif hin seesu yeroon ittiin darbu jedha maqaa waaqayyoo. Hin seesu yeroon isatti hin darbu. Iddoo biraattis Ibroota keessaa boqonnaa 10 lakkoofsa 23 irratti inni abdii nuuf kenne amanamaadha jedha. Inni abdicha kenne abbaan abdii inni abjuu kenne inni mul'ata kenne inni amanamaadha. Maqaan waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Amanamaa waan ta'eef hin raawwata. Ati garuu dagachuu dandeessa. Ati garuu irraanfachuu dandeessa. Waaqayyo garuu hin irraanfatu. Abjuu si keessa kaa'e waaqayyo raawwachuudhaaf jira. Mul'ata siif kenne waaqayyo raawwachuudhaaf jira. Gochuu waan danda'uuf siif laata. Ati garuu dagachuu dandeessa. Ati garuu irraanfachuu dandeessa. Namni hin irraanfata waaqayyo garuu hin irraanfata. Namni hin dagata waaqayyo garuu hin dagatu maqaa waaqayyoo. Kanarratti hundoofnee iddoo tokko macaafa qulqulluu keessaa ni ilaallaa. Abjuu kenne waaqayyo, mul'ata kenne waaqayyo namaaf. Namni sun dagateera ta'a. Waaqayyo garuu amma dhumaatti hin daganne ture. Amma raawwatutti amma yeroon isaa gahutti hin daganne waaqayyo maqaan gooftaan galateeffame haa ta'u. Macaafa qulqulluu keessaa seera uumamaa keessatti wanta barreeffame tokko olii wajjin ilaalle achirra dhaabbannee immoo waa'ee nama sanaa ituu hin ta'in waa'ee amanamummaa waaqayyoo waa'ee raawwachuu danda'u waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Inni abjuu kenne, inni mul'ata kenne, inni abdii kenne sun amanamaa ta'uusaa walii wajjin ilaalla maqaa waaqayyoon galateeffame haa ta'u. Iddoon dubbisee jalqabuu barbaadu seera uumamaa keessaa boqonnaa 42 irra isa jirudha. Boqonnaa 42 mee lakkoofsa tokkooti amma lakkoofsa 6tti amma lakkoofsa 6tti amma lakkoofsa 7tti nan dubbisa achi darbee immoo lakkoofsa 9 nan dubbisa. Yaaqoob yommus biyya Gibxii midhaan akka jiru baree ilmaan isaatiin maaliif calloo jettanii wal ilaaltu? Biyya Gibxii midhaan akka jiru dhaga'eera nuyi du'a akka oolluuf gadi bu'aatii achi midhaan nuuf bitaa jedhe. Obboloonni Yoseef 10 ta'anii midhaan bituudhaaf gara biyya Gibxii gadi bu'an. Yaaqoob wanti hamaan akka isarra hin geenyeef jedhee Beniyaamin obboleessa Yoseef obboloota isaa warra kaanii wajjin hin ergine. Biyya Kana'aan keessaa beelli waan tureef ijoolleen Israa'el warri midhaan bituu dhaqan keessaa isaanis keessa turani. Biyya Gibxii hundumaa inni bulchu namoota biyya hundumaattis inni midhaan gurguru. Eenyu ture? Yoseef ture. Haleluuyaa. Obboloonni Yoseef dhufanii isa duratti dhiyaatanii hamma mataan isaanii lafa ga'utti hin qoomaniifi. Yoseef yemmuu isaan argee obboloota isaa akka ta'an hin baree jedheetu lakkoofsa 9 irra darbee dubbisame. Yoseef abjuusaa waan isaaniif abjootee turee yaadatee jedha itti fufa. Dubbifachuu dandeessu. Iddoo kanarra dhaabbannee waan tokko ilaalla walii wajjiniin. Yoseef abjuusa waa'ee isaaniif abjootee ture. Abjuu isa waa'ee isaanii waa'ee obboloota isaatii sana jechuudha. Waa'ee ilmaan Yaaqoob warra kaan jechuudha. Waa'ee isaanii isa abjootee ture yaadatee irraanfatee ture jechuudha. Abjuun suni gara boodaatti deebitanii boqonnaa 37 kaastanii amma iddoo kanaatti yoo dubbifattanii dinqii waaqayyoo amanamummaa waaqayyoo argitu. Abjuu akkamii ture? Abjuun kun Yoseef ilmaan Yaaqoob keessaa
isa tokko ture. Dargaggeessa waggaa 17 ta'ee ituu jiru obboloota isaa warra kaanii wajjin ituu bushaayee tissuu jedha. Gara boqonnaa 37 yoo gara boodaatti deebinee ilaalle Yoosef saafela waggaa 17 yeroo ta'etti ijoollee dubartoota abbaasaa ilmaan Biilaa fi Zilfaa obboloota isaa wajjin bushaayeen tiksa ture. Yoosef oduu waan hamaa isaan hojjetan fidee abbaa isaaniitti hima ture jedha. Waggaa 17 ta'ee tiineejar ta'ee dargaggeessa ta'eetu jiruuti obboloota isaa wajjin wanta ta'u hin arga ture, wanta hamaa hammeenya isaan hojjetan hin jibba ture. Jallina isaan hojjetan wanta hamaa isaan hojjetan hin jibba ture. Dhufee abbaa isaaniitti hima. Abbaan isaa garuu obboloota isaa warra kaan hundumaa caalaatti isa hin jaallata ture jedha. Maqaa Waaqayyoon galateeffame haa ta'u. Isanni hunda isaanii caalaa isaan jaallatuuf obboloonni isaa Yoosefin maal godhan jedha? Hin jibbanii. Abbaan isaa maal godha? Hin jaallata ture. Hundumaa caalaatti jaallata ture. Jaalala hundumaa caalchisuu itti agarsiisa ture. Obboloonni isaa jaalala abbaan isaa jaallate kanarraa kan ka'e maal godhu turanii? Isa jibbu turanii. Abbaa isaa biraa waan jaallatameef obboloonni isaa isa jibbu. Kan jaallate abbaa isaa, kan jibbu obboloota isaa. Kana caalaa Waaqayyo inni hundumaa danda'u, inni hundumaa argu, inni dhossaa hundumaa argu, inni gadi fageessee dhossaa argu. Maal godhee? Abjuu laateef jedhe. Ameen. Abjuu argee Yoosef. Abjuu kana yeroo isaanitti himu ittumaa caalchisanii hin jibbanii. Abbaan isaa jaallannaan maal godhanii? Isa jibbanii. Abjuu immoo argee. Abjuu kana immoo gaafatti immoo maal godhanii? Ittumaa caalchisanii jibbanii. Keessumaa immoo abjuu isaa gaafa hiikaa isaa hubatanii amma immoo ittumaa caalchisanii jibbanii. Abjuu sana gaafa hubatanii akkamittiin ati nurratti moota? Akkamittiin ati nu gararraa taata? Dhuguma aboo nurratti qabaattaati? Nurratti mootii taata? Nurratti aboo qabaattaa? Hiikaan sun isaan sodaachise, isaan naasise. Isarraan kan ka'e maal godhanii? Ittumaa caalchisanii Yoosefin maal godhan? Hin jibbanii. Inni abjuu kennu dabalee abjuu kenne maqaa Waaqayyoo galateeffamu. Haleluuyaa! Yeroo isaan dabalanii caalchisanii jibban inni abjuu kenne immoo dabalee abjuu laate maqaa Waaqayyoo galateeffamu. Abjuu isa silaa caalu, abjuu isa hiikaan isaa silaa caalu dabalee kennee Waaqayyo. Ameen. Isa kana gaafa dhagaan garuu hin hinaafanii jedha sagalee Waaqayyoo. Achoo boqonnaa sana keessatti lakkoofsa 11 irratti hin hinaafanii. Obboloonni isaa, hangafoonni isaa isatti maal godhanii? Itti hinaafanii. Jaalala abbaan isaa isaaf qabuuf hin jibbanii. Abjuuf mul'ata Waaqayyoo kenneef hin jibbanii. Abjuun gaafa dabaluuf ittumaa caalchisanii jibbanii hin hinaafanii. Faayinaalii. Hinaaffaan immoo maal fida? Du'a ajjeechaa fida, yakka fida, yakkuu fida, ajjeesuu fida. Maaliif macaafa qulqulluutti iddoo adda addaatti argina. Keessumaati du'i ol ajjeesuun jalqaba yeroo arginu macaafa qulqulluu keessatti seera uumamaa boqonnaa 4 irratti Qaayilii fi Abeelii hinaaffaadhaatiin ol ajjeesan. Inni hangafi isa quxisuutti hinaafuudhaan maal godhee ajjeese. Hinaaffaan kun maalirraa dhufe? Jaalala abbaan isaa inni waaqarraa qabuuf. Haleluuyaa. Abeeliin hin jaallate Waaqayyo. Abeeliin jaallatee aarsaa isaa simate. Kan Qaayil garuu hin simanne ture akka kanii Abeelitti. Kanarraan kan ka'e Qaayil inni hangafni quxisuu irratti hinaafee quxisuu isaa balleesse. Lukaas boqonnaa 15 keessattis waa'ee obboloota lama gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo barsiisu inni quxisuu badee deebi'ee yeroo dhufu ilmi badee gaafa galu abbaan isaa maal godhe? Nyaachisa qopheessee welcome back jedhee yeroo inni nyaachisa qopheessuu fi obboleessi isaanii hangafi immoo maal godhe? Hin hinaafee jedha macaafa qulqulluun. Maal ta'anii hangafoonni? Hangafoonni maaliif xixinnaayyoot? Hangafoonni maaliif quxisootatti hinaafu? Itti hinaafanii. Hangafoonni isaa hinaaffaa kanarraan kan ka'e gaaf tokko
ilaaluu dadhabaniiru waan gaariitti deebisuu dadhabaniiru jibbaniiru fagootti arganii isa ajjeesuudhaaf irratti koratanii jedha achuma boqonnaa sana keessa. Akkamittiin ta'e abbaansaa dhaqiitii nageenya ijoollee kootii nagummaa ijoollee kootii bakka tikaatti dhaqii ilaalii kottu erge abbaansaa Yoosefiin. Yoosef nagummaa ijoollee isaatii obbolaa isaatii nagaa ta'uu isaanii maaliif akka isaan jiran hubachuudhaaf bakka isaan tika jiranitti hin naqe. Gara Kebroonii dhaqee amma Sheekemitti deeme Sheekemii dhabee iddoo biraatti darbee dhaqee isaan arge. Iddoo Dootaan jedhamutti lafa isaan bakka tikaa jiranitti gaafa inni itti dhiyaatu fagootti arganii hin dhufee abbaan abjuu. Abbaan abjuu kennu Waaqayyo Waaqa jiraataadha. Inni abjoote kan abjuu kennu Waaqayyo Waaqa jiraataadha. Haalleluuyaa. Hin dhufee abbaan abjuutti hin jiran fagootti arganii. Jaalalli abbaan isaa isarraa qabu isaan akka isaan ilaaluu dadhaban isaan godheera. Dadhabanii obboleessa isaanii ilaaluu. Abjuu Waaqayyo isarraaf kenne gaafa dhaga'anii ilaaluu dadhabanii. Kanaaf maal jedhan hin dhufee. Kanaaf irratti koratan. Maal gochuufi? Ajjeesuuf irratti koratan. Maaliif? Inni naafan waan ta'eef. Inaaffaan kun ajjeechaa kana fidaa inni nuyi jenne kanaaf. Kunoo abbaan abjuu sun dhufeera. Kottaa amma isaa ajjeefnee. Boollota kana keessaa tokkotti darbannaa jedhan. Maal gochuuf? Abjuu sana hambisuuf. Nurratti aboo qabaattaa. Nurratti mootii ta'uuf jettaati. Nutu siif sagadaa. Nutu ulfina siif laataa. Ulfina Waaqayyoo isaaf kenneef hubataniiru mul'ata sana keessatti abjuu sana keessatti. Nutu ulfina kana sirratti ilaalaa. No! Kanaaf maal goonaa? Hin ajjeesnaa. Mee ilaa abjuu isaa lamaan waan ta'uuf jedhu hin ilaallaa. Mee hin ilaalla kaa? Mee hin argina kaa? Karaatti hambisuudhaaf. Eenyu wajjin kan isaan dorgomaa jiran? Eenyutti kan isaan falmaa jiran iddoo kanatti? Waaqayyotti. Kan isaan morkachaa jiran kan isaan ittiin dorgomaa jiran Waaqayyo malee Yoosef miti. Mee hin argina kaa abjuun kun maal akka inni ta'u? Yes! Arguudhaaf jiru. Ameen. Akka iddoo silaatti dubbisnetti arguudhaaf jiru. Amma sira deebinee hin argina waan ta'eef gara boodaatti. Mee hin argina? Abjuu kee hin argina mee? Mul'ata kee hin argina kamee? Inni abjuu kennu, inni abdii kennu. Amanamaadha. Haalleluuyaa. Kanaatiif irratti mari'atan ajjeesuudhaaf irratti walii galan. Gurguddoon obboloonni isaa warri hangafoon irratti walii galan. Isaan keessaa tokko Ruuben dhiigaan dhangalaasinaa. Boolla lafa onaa kana keessaa isa tokko keessa buusaa malee jedhe. Boolla keessatti darbadhaa boolla keessa buusaa malee ajjeesinaa jedhe. Feetu dhossaadhaan fuudhee booda gara abbaa isaatti deebisuuf jedheeti jedha Macaafa Qulqulluun. Maal ta'e Ruuben? Hangafni maal ta'e? Hangafni maal ta'e? Namni guddaan maal ta'e? Hangafummaa isaatiin utuu wanta kana dhaabuu danda'u sirrii miti jedheetu walii galuu diduu danda'u dhaabuu danda'u itti walii galee haala ishee fooyyessee. Hammeenyi suni stiil akka inni irratti hojjetamuuf irratti walii galaa jira. Hangafummaa isaatiin utuu dhaabuu danda'u mala kan biraa humna mala. Maal ta'e Yihuudaan? Hangafni Yoosef? Kottaa hin balleessinu maal goona malee hin gurguranna. Hin gurgurra. Gurguruu jechuun maal jechuudha? Gabrummaatti gurguruudha kan isaan barbaadan gabra gochuu jechuudha. Namni gabra ta'e namni horiidhaan gurgurame inni bitate suni akka qabeenyaa isaatiitti kan inni ilaalu nama sanaa jechuudha. Kanaaf maaliif qabu? Ulfina qabaachuu hin danda'u. Namni dhaqee sagaduuf hin danda'u. Qommuuf hin danda'u. Yookaan ulfina kennuuf hin danda'u. Kanaaf gurguruu isaaniidhaan kaayyoo sana abjuu sana karaa hambisuu yaadan. Gaariidha. Qabanii fuudhanii maal godhanii? Hin gurguran. Warra Ishmaa'eel naggaadota warra Ishmaa'eel warra daldaltoota warra deebi'aa jiran arganii fuudhanii itti gurguratan warra biyya Miidiyaan fuudhanii dhaqanii biyya Gibxitti gurguratan.
wanta iddoo ga'e fakkaata. Wanta iddoo ga'e fakkaata iddoo kanatti maal ta'e hin gurguratan hin balleessan biyya sana keessa. Naannoo isaaniitii balleessan. Lammatoo biratti hin argan akka yaada isaaniitti lammataan argan. Qofaasaa qabaniitti gadhiisan. Qofaasaa biyya ormaatti dabarsanii kennan. Hinnume akka yaasaa yaadanitti. Hinnume gaa. Isa booda galanii labsii labsan. Gurguranii dabarsanii kennanii galanii maal jedhanii? Du'ee hin jiru. Wayyaa abbaan isaa jaalalarraan kan ka'e ittuu isirraa baasanii darbatanii gatan. Wayyaa abbaan isaa jaalala isaa mul'isuudhaaf itti uwwise qoloo harka dheeraa jedha isarraa baafatanii dhiiga hoolaatiin laaqanii dhaqanii abbaatti argisiisan. Maal gochuuf? Sobaan Yoosefin balleessuuf, sobaan Yoosef du'eera jechuuf, sobaan dhugaa balleessuuf yaalan. Ilaa ilmi kee du'eera. Yoosef maal ta'eera? Du'eera jedhu abbaadhaan. Yoosef maal ta'eera? Gurgurameera gabrummaatti isaaniif garuu. Yoosef maal ta'eera abbaa isaatti yeroo himanii? Du'eera. Ilaa bineensatu nyaate. Hallelujah. Yoosef garuu Yoosef hin duune. Yoosef hin duune garuu. Labsiin ba'eera. Balleessanii gurguranii deebi'anii immoo Yoosef du'eera jedhan. Ilaa wayyaasaa irraa baasanii jaalala abbaan isaa qabuuf irraan baasan. Hubadhaa. Maal jedhee abbaan isaa isa jajjabeessuuf jedhanii abbaa isaa jajjabeessuudhaafi warri dhiiraa warri hafan hundumtuu 11 fi durboonni isaanii jechaanii isa jajjabeessuu yaalanii abbaa. Jaalala hundumaa caalu sanni irsaaf qabu sana amma gaa ofii isaaniif waan argatan itti fakkaateera. Inni garuu jajjabaachuu hin dide jedha. Isaaniin homaa tokkotti illee lakkoofne jechuudha. Maaliif jaalalli isaa ammayyuu achuma jira maqaa Waaqayyoo galateeffame haa ta'u. Ameen. Jaalalli Waaqayyoo akkas obboloota. Kana caalaadha jaalalli Waaqayyoo immoo. Waaqayyo nu jaallate jaalala Waaqayyoo eenyu harkaa fuudhuu hin danda'u. Ameen. Jaalala abbaa isaati Yoosef irraa Yoosef du'eera yoo labsan illee irraa fuudhuu hin dandeenye. Maaliif taa'ee abbaan isaa lafa inni jiru lafa jalattiin isa bira dhaqaa. Du'uu barbaade isa bira dhaquu barbaade inni du'eera waan ta'eef anis du'ee achuma dhaquun barbaadattiin jedhe. Waaqayyo jaalala inni nuu qabu eenyu tokko nurraa fuudhuu hin danda'u. Ameen. Hallelujah. Hoduudhaan gaddaruu hin dandeenye. Sobaan gaddaruu hin dandeenye. Ameen. Fakkeessuudhaan gaddaruu hin dandeenye. Jaalala Waaqayyo naaf qabu eenyu harkaa fudhachuu hin danda'u narraa kaasuu hin danda'u. Ameen. Jaalala Waaqayyo nuuf qabu jaalala Waaqayyo siif qabu eenyu kaasuu hin danda'u.